Harka fuuni daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akkam jirtan ani Badri Yuusufii oduu ammaaf qabadhee dhihaadden isinitti hima. Magaalaa Wacaalee Hargeessatti lammiileen Oromoo qe'eef qabeenya isaan irraa buqqaan beelaa fi dheebuun hubamaa akka jiran himan. Lammiileen Oromoo kanneen gara Oromiyaatti deebi'uufis qaama isaan gargaaruu dhabanii rakkataa akka jiran himanii jiru. Abdusalaam Hasan waan qindeessa qaba. Magaalaa Wucaaleetti ilmaan Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan rakkoo fi jireenya gadadoo keessa akka jiran dhaga'ame. Ilmaan Oromoo mootummaa naannoo Somaalee Abdii Illeetiin hoogganamuu fi shira wayyaaneetiin humna addaa naannoo Somaaleetiin dararamanii qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan kaampii makalaakaa wayyaanee keessatti dararaa hedduu ulfaataa ta'ee keessummeessaa akka jiran miidhamtootni naannicharraa nuti dubbifne Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti komatan. Namootni mooraa waraanaa kana keessatti miidhaa argaa jiran kunniin saba Oromoo waggaa dheeraadhaaf naannoo Somaalee keessa jiraataa turanii fi hojii garaagaraa irratti bobba'uun qabeenya hedduu horan yoo ta'an namootni kunniin biyyuma isaanii keessatti duula sanyummaa Abdii Illeen isaan irratti bobbaaseen qabeenyi isaan horan hundi harkaa saamamee rakkoo hedduu keessa jirra jechuun dubbatu. Itoophiyaanis maddeen yeroo ammaas ilmaan Oromoo kaampii waraanaa kana keessatti walitti qabaman rakkoo beelaa fi dheebuu hamaa keessummeessaa kan jiranii fi ijoollee fi daa'imman dhalatuun osoo hin hafin naatoo tokko malee miidhamaa jiru. Kana malees ilmaan Oromoo hedduun reebicha hamaa irraan gahaa kan jiranii fi tarkaanfiin suukkaneessaan irratti fudhatamaa kan jiru yoo ta'u guyyaa har'aa nama ija keessaa baasanii gara mooraa waraanaatti fidan qabatamaan argineerra jechuun dubbataniiru. Miidhamtoota kaampii waraanaa kana keessatti walitti qabaman kanneen keessaa dubartootni 4 daa'imman dhalattuu waliin miidhamaa kan jiranii fi eeguma kaampii keessa seenanis dubartiin 2 haala suukkaneessaa san keessatti deettee jirtis jedhan. Jireenyi rakkoo Wacaalee keessa jiru hedduudha. Heddummaatee waan jiru jecha namni hedduutu miidhama guddaa irra jira. Miidhama guddaa irra jiru keessa namni furmaata nu godhutti jiru namni as keessa walitti qabamee dhaluutti jira. Dhaleettiin namni heera malee dhaleettiin jira nama 7 waan ta'u kadhalee jira kalakkuu dhalee ni jira jechuudha. Kalakkuu dhalees ni jira. Ammas nama 2 Hargeessarraa arras seenamee jira namni 2 Hargeessarraa kajji keessaa bahee namichi tokko ammas tumameetiin nu keessatti qulfii irraa fudhatanii dukkan keessaa bahee qulfii irraa fudhatanii dhufeetiin bagaawaa kanaa galchee jira. Namni 2 odoo jaan arginu namni 2 ijji keessaa baasanii odoo waa takka odoo ajjeesee ijji keessaa baasanii namni 2 immoo dhageetti malee kan argin jiru namni 2 immoo nu biratti ijji keessaa baasanii nu bira jira. Itti fufuunis maddeen uummatni Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan kunneen gara Oromiyaatti akka galchan gaafatanis mana keessanitti malee Oromiyaatti galuu akka hin dandeenyee fi yoo kana diddan qabnee humna addaatti isin kennina jechuun nu doorsisaa jiru jedhan. Baqattootni kunneen garuu qabeenyi isaanii kan saamamee fi mana ona keessatti bakka nageenyi isaanii hin kabajamnee fi halkan guutuu manneen isaanii bakka itti tumamaa bulutti manatti deebi'uun kan hin dandeenyee fi qaamni dhimmi ilaalu akka isaaniif dirmatu yaamicha Oromummaa dhiyeessaniiru. Duulli lammiilee Oromoo Jijjiga keessaa qe'eef qabeenya isaan irraa buqqisuu wayyaanotaa fi Abdii Illeetiin geggeeffamaa jiru ammallee cimee akka itti fufee gabaafame. Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jijjigatti argaman irrattis dararaan garaagaraa geggeeffamaa akka jiru gabaafamee jira. Barattoonni Oromoo 5 kanneen dhiheenya kana hidhaman 48 keessaa hambifamanii eessa akka geeffames wanni beekamee jiru. Barattoonni Oromoo 5 kanneen dhiheenya kana hidhaman 48 keessaa hambifamanis hanga ammatti oduun isaanii dhabamee jira. Barattoonni hedduunis haala ulfaataa kana keessatti barachuu dadhabuun gara maatii isaanii deebi'uuf akka dirqaman gabaafamee jira. Barattoonni Oromoo achi buuteen isaanii dhabames bultii jiraataa Awwal Tashitaa Misgaanuu Magarsaa fi barattoota 2 kanneen maqaan isaanii ammaan baramintu keessatti argama. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jijjigatti barachaa jiran hanga haalli nageenyaa tasgabbaa'utti mooricha keessaa akka gad hin baane fi kanneen garasitti imaluuf fedhii qaban yeroodhaaf imala isaanii akka rarraasan dhaamsi dabreefii jira. Kan gabaase Usmaan Abdulatiifi. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa daddachi bahaa dargaggoota Oromoo mormii bara dabree irratti qabaman irratti murtii dabalaate.
Manni murtichaa galmee fulbaana 5 bara 2007 torbee tokko dura taa'een dargaggoota 26 irratti murtii hidhaa ganna 2 fi ji'a 6 hanga waggaa 4 ji'a 8 yoo muru dargaggoota biroo 19 irratti ammoo murtii dabaa bara 1 fi ji'a 6 hanga waggaa 2 fi ji'a 6 murteessee jira. Muhammad Fantaallee gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Sochii warraaqsa bara dabree taasifameen dargaggoonni hedduun guutuu Oromiyaa aanaa garaa gararraa funaanamanii mana hidhaatti guuramuun ni yaadatama. Baruma dabree mootummaa wayyaanii waajjira mootummaa gubdanii qindoominaan gurmooftanii yaalii fonqolcha mootummaa raawwataa turtan jechuun qeerrolee aanaa boosat hedduu mana hidhaatti naqeera. Dargaggoonni hoggura mootummaa gabroonfataa kanaan mana hidhaatti nam'an kunis murtii homaatu osoo hin argatiin torbanitti ji'a ji'atti beellama dabarsaa mankaraaraa akka turan maddeen OMN timan. Olee bulee waggaa booda manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha bahaa dhaddacha fulbaana 5 bara 2017 taa'een murtee shiraa dargaggoota 45 irratti murteesse. Akka maddeen keenya gabaasanitti murteen kunis kan murteeffame bifa lamaan ta'uutu eerame. Dargaggoota kana nama 19 fi nama 26 galmee lamatti qooduun himata banameen murteeffamedha. Bakka aduu fulbaana kana guyyaa 5 ijoollee 19 murtee irratti dabarsan oduu ittisanii oduu biyyeen jiraatin murtee irratti dabarsanii homaa gaafii malee beellama guyyaa barbaadanii dhiyeessanii guyyaa barbaadanii hambisanii kana godhan. Namoota immoo 26 immoo sa'aatii 7 irratti murtee beeksisuma keessi jarreen hundi isaaniitu murteen irratti dabre. Kanaaf yaada akka kanaatti biyya jira seerri hin jiru akkaataan hin jiru biyyi yeeramee rakkoo guddaa irra jira jechuudha. Hundi isaanii ijoollee gosa kan kun murteen irratti kenname ijoollee aanaa adaamaa of duratti beellama qaqqabanii kun kan oboof qofa namni amma siin jedhe biyya tokko nama 19 biyya tokko nama 26 murtee kana irratti kennamu yaadii shanii kana jechuudha. Isaan sababni isaanii mootummaa kana jibbitanii mootummaa irratti taatan kan jedhan namni murtee akka jedhaan bareeda. Adii kan murtee guddaa irratti kan inni isaan jechaa jiru. Beekumsa uumtanii kan waajjira gandaa dhufdanii kaa'amtanii beekumsa gootanii beeksisaan murtee irratti kennan kana. Galmeen kunis maqaa dargaggoota lamaa guddataa olaanaa fi girmaa kormeetiin dargaggoota hafan kaan isaan jalatti tarreessuun himata banamedha. Dhaddachi dabaa fulbaana 5 guyyaa keessaa sa'aatii 5tti adeemsifame kunis murtee jallataa galmee dargaggoota lakkoofsaan 19 ta'an keessatti baay'ataniif hidhaa waggaa 1 fi ji'a 6 irraa jalqabee hanga waggaa 2 fi ji'a 6 akka xiyyeeffannoo abbootii seeraa maqaatti hiree ijoolletiin walirraa jalaan itti murteessan. Murtee kana keessatti ijoollee galmee guddataa olaanaa jalatti hiriirantu baay'ata jechuun maddeen ibsan. Dargaggoonni kunis Asabbaa Fiqaaduu, Caaltuu Birraam, Faxxanaa Dachaasaa, Masqalee Kilooleem, Dabalaa Nagaash, Baqqalaa Nagaash, Gaaddisaa Gadaa, Baqqalaa Ida'oo, Damisuu Dhugoom, Ashanuu Lammaa, Gammachuu Dachaasaa, Battee Gammadaa fi Girmaa Kormee faadha. Galmee lammaffaan dargaggoota lakkoofsan 26 ta'anii immoo murtoo dabaa hidhaa waggaa 2 fi baatii 6 hanga waggaa 4 fi baatii 8tti shira mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha bahaatiin fulbaana 5 sa'aatii 7tti cubbuun itti murtaa'uu maddeen ifa godhan. Dargaggoota kana keessaa warri maqaan isaanii nu dhaqqabe Alamuu Raggaasaa, Ambassuu Gurmuu, Mokonnon Taliilaa, Lammii Alamuu, Mitikkuu Jaadaa, Tulluu Roobaa, Damisee Yaaddechaa, Tonkoluu Abbooyyee, Baqqalaa Namuu, Shuraa Dachaasaa, Laggasaa Haayiluu fi Alamuu Shuraa fa'aa yoo ta'an dargaggoota kana keessaas Laggasaa Haayiluu fi Alamuu Shuraa isaan lamaanittuu hidhaan waggaa 4 akka itti murtaa'e odeeffannoo nu dhaqqabe ni mirkaneessa. Shirri murtee mana murtii ilmaan Oromoo irratti hoggayyoo geggeeffamu kan bu'uura seeraa fi heeraatiin hin deeggaramne ta'uu maddeen oduu kana nu gumaachan komii dhiheessaniiru. Shira Abdiillee fi Wayyaanetiin lammiilee Oromoo naannoo shanii keessaa buqqifamaniif gargaarsi biyya keessa fi alarraa godhamu cimee itti fufee jira. Haaluma kanaan hojjettoonni mootummaa godina Harargee lixaa aanaa Habroo lammiilee qe'eef qabeenya isaanirraa buqqaniif qarshii miliyoona 5 gumaachanii jiru. Abdusalaam Hasan ammas waan qindeesse qaba. Dirmannaan ummatni Oromoo lammiilee Oromoo sababa weerara daangaa Abdiilleen Somaalee keessaa qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaniif godhamaa jiru cimee itti fufeera. Ummatni Oromoo aadaa walitti dirmachuu fi yeroo rakkoon uumamee wal mari'achuun rakkoo galtee ofirraa qolachuun cimina guddaa kan qabuu fi ummata bifa gurmaa'een rakkoo keessaa wal baasuun seenaa guddaa qabudha. Yeroo ammas ummatni kun rakkoo shiraa mootummaa wayyaanee fi Abdiilleetiin ummata Oromoo irraa sabummaadhaan gahaa jiru miira tokkummaatiin wal bira dhaabbachuun waliif tumsaa jiru. Godina Harargee lixaa aanaa Habrootti hojjettootni mootummaa mindaa isaanii kan ji'a tokko 100 lammiilee Oromoo naannoo Somaalee irraa
buqqaaneef arjoomaniiru. Akka gabaasni aanicharraa nu dhaqqabee ibsutti hojjettootni mootummaa aanaa Habroo waajjiraalee garaagaraa mindaa isaanii lammiilee Oromoo weeraraa abdiillee fi mootummaa wayyaaneen shiraa saboota obbolaa lamaan walitti buusuuf xaxameen miidhaan irra ga'eef qarshii miliyoona 5 ol arjoomaniiru. Hojjettootni aanaa Habroo gochii uummata Oromoo mootummaa abdiillee fi saboota hidda tokkorraa biqilanii fi seenaa tokko qaban lamaan walitti buusuun faayidaa siyaasaa hin mallee argachuuf raawwatame hedduu kan isaan gaddisiisee fi ummatni Oromoo miidhamtoota isaa gargaaraa jaalalaa fi kabaja saba Somaaleef qabu kan yeroo kamiyyuu caalaa cimsee itti fufuu qaba jedhaniiru. Itti fufuunis maddeen hojjettootni kunneen ummata Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan hanga qubsifamanitti deeggarsa Oromummaa jalqaban cimsanii kan itti fufan ta'uu ibsanii ummatni Oromoo keessaa fi alaas aadaa wal cinaa dhaabbachuu tanaan dura qabuun waliif tumsuu qabu jedhan. Xumura irrattis miidhaan ummata Oromoo irra dhaqqabe kun saba faayidaa siyaasaa argachuudhaaf mootummaa abdiilleetiin raawwatame ta'uun beekame. Ummatni Oromoo miidhaa ummata Oromoo irraa ga'een miira keessa osoo hin seenin jaalalaa fi kabajaa ummata Oromoo fi ummata Somaalee jidduu jiru cimsanii itti fufsiisuu akka qabaatan dhaamaniiru. Addi bilisa baasaa uummata Ogaadanii fi dhaabbanni mirgoota namoomaa uummata Afaar shira sirni abbaa irree wayyaanee uummata Oromoo fi Somaalee walitti buusuun xaxaa jiru cimsanii kan balaaleffatan ta'uu ibsan. Walitti bu'iinsi uumames hatattamaan akka dhaabbatuu fi uummattoonni lameen sirna kanarratti waliin akka hojjetan dhaabbattoonni lameen gaafatanii jiru. Ihuun Ingidaa gabaasa kana qindeessee jira. Addi bilisummaa uummata Ogaaden haala yeroo laalchisuun ibsa baaseen sirni abbaa irree mootummaa wayyaanee uummattoota obboleewwan gidduutti wal dhabbii uumuuf shira xaxaa tureen walitti bu'iinsi lammiilee dhibbootaan lakkaa'aman galaafatee fi hedduus qe'ee fi qabiyyee isaanii irraa buqqise mudachuu beeksise. Wal dhabbii uummata barootaaf nagaa jaalalaa fi kabajaan waliin jiraataa turan Oromoo fi Somaalee gidduutti qabsiifame. Kanaaf sababni ijoon walitti bu'iinsa daangaa osoo hin taane shira sirni abbaa irree biyyattii qabsoo hawaasichaa dadhabsuu fi umurii aangoo isaa dheereffachuuf xaxaa jiru. Sirni mootummaa wayyaanee saboota biyyattii gidduutti jibbaa fi wal shakkii facaasuun qabsoo gara bilisummaatti taasifamu gufachiisuun adeemsa amaleeffatame ta'us eereera. Uummanni Oromoo fi Somaalee bittaa sirnichaa jalaa ba'uuf yeroo dheeraaf qabsoo taasisaa jiraachuu kan himu ibsi kun adeemsa kana keessattis miirri wal tumsuu fi waliin jiraachuu hawaasicha gidduu jiru cimaa ta'uu himeera. Fuulduraafis wal dhabbeenii uumame shira sirna abbaa irree mootummaa wayyaanee ta'uu hubachuun shira kanarraa aanuun galma waloo qabsoo isaaniif tokkummaan dhaabbachuu akka qaban waamicha dhiheesse. Wal dhabbeenii uumame hatattamaan akka dhaabbatu hawaasni akkuma duraanii kabajaa fi jaalalaan akka waliin jiraatu dhaabbileen siyaasaa fi dhaabbileen hawaasaa akkasumas hayyoonni uummattoota lameenii qindoominaa jiru cimsuun rakkoo uumame hatattamaan furame. Qabsoonni sirnicha irratti yeroo gamaraan taasifamu akka finiinuufis waamicha dhiheesseera. Addi bilisummaa uummata Ogaaden hawaasni addunyaas yakka waraanaa fi yakka namoomaa sirni TPLF'n hoogganamu hawaasa biyyattii irratti raawwataa jiru kana dura dhaabbachuun itti gaafatamummaa akka fudhatu gochuu akka qaban hubachiiseera. Gama biroon dhaabbanni mirgoota dhala namaa uummata Affaar wal dhabbee uumameen lubbuu dhalattoota Oromoo fi Somaalee dabarteef gaaddee cimaan kan itti dhaga'ame ta'uu ibseera. Pirezidantiin dhaabbata mirgoota dhala namaa uummata Affaar Mr. Gaas Ahmad ibsa ba'een akka eeranitti humni addaa poolisii Somaalee meeshaa mootummaan wayyaanee uummattoota gidduutti ittiin walitti bu'iinsa uumuuf ta'ee jedhee hundeeffate keessaa isa tokkoo fi kanaan duras ergama wal fakkaatuuf itti dhimma ba'aa turedha jedhan. Shirri sirna abbaa irree mootummaa biyyattiitiin waggoota 26 darbaniif sabaaf sablammoota biyyattii gidduutti xaxamaa ture dammaqinaan irratti hojjetamuu dhabuun gaagaamaa lubbuu dhaqqabsiisuu itti fufeeras jedhan. ይሄ የሶማሌ ልዩ ኃይል ተብሎ የሚጠራው አካል ካሁን በፊትም በተለያዩ አካባቢዎች ሆን ብሎ ለግጭት ወያኔ የፈበረካቸው አንዱ ኃይል ነው። ይሄ ኃይል ሆን ተብሎ ቲፒኤልኤፍ በሚፈልግበት መንገድ መጀመሪያ ህዝብን ከህዝብ ጋር በማጋጨት ራሱ ሸምጋይ በመምሰል የሚፈጽመው እንደባ ሁላችንም የምናውቀው ነው። qaamni humna addaa poolisii Somaalee jedhamuun beekamu qaamolee sirni wayyaanee ta'ee jedhee hawaasattiin walitti buusuuf bakka garaagaraatti hundeesse keessaa isa tokkodha. Humni kun ergama adda bilisa baasaa uummata Tigraay fudhachuun hawaasa walitti buusuuf hojii hojjetu hundumti keenyayyuu kan beeknudha. Shirri sirni wayyaaneen xaxamu kun akka milkaa'u kan taasise ammoo dursinee sirriitti irratti hojjechuu dhabuu keenyadha. Gama rogeeyyiitiinis ta'e gama dhaabbilee siyaasaatiin akkasumas gama garee mirgoota dhala namaatiin walta'insaan shira kana cicciruu irratti hojjechuu dhabuun keenya.
rakkoon wal fakkaatutti hufiinsaan akka mudatu taasiseera. Wayyaaneen karoora walittiin buusu yeroo qabatee dhufutti nummoo faallaa karooraa kanaa kan tokkummaa keenya jabeessuu hojjechuu dhabuun hanqina keenya isa ijoodha. Osoo wal taanee shira sirnichi xaxu irratti hojii hawaasa keenyaaf hubannoo uumuu hojjenne wal dhabbeen uumamee dhumaatiin kana fakkaatu hawaasa nagaa hin mudatu ture amantaa jedhuun qaba. Fuulduraaf walta'iinsaan hojjechuun sirna hawaasa biyyattii gidduutti garaagarummaa uumuun barootaaf walitti buusee umurii aangoosaa dheereffachuu irratti fuulleffate irratti hojjechuun murteessaa ta'uu ibsaniiru. ሁለት ነገሮች ነው ያለን አማራጭ። አንደኛ በጋራ ሰርተን ይሄንን ስርዓት እርስ በራሳችን የሚያጋጨንን የሚገለንን የሚያስረንን ስርዓት በጋራ ገርስሰን በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም፣ ዲሞክራሲ፣ እኩልነት የተከበረባትን አገር መመስረት amma filannoon qabnu waa lamadha. Inni tokko waltaanee hojjennee sirna walitti nu buusu nu ajjeesuu fi nu hidhu kana tokkummaan kuffisuun biyya nagaa diimokiraasii fi walqixxummaan keessatti dhugoomte uumuu yoo ta'u, inni lammaffaan ammoo akkuma amma jirrutti miira faffaca'een deemnee dararaa fi gabrummaa hawaasa keenya irra ga'aa jirutti umurii dheeressuudha. Sirni mootummaa wayyaanee walitti nu buusuu fi nu faffacaasuuf malee nu tokkoomsuuf takkaallee hojjetee hin beeku. Hawaasichi wal dhabbee uumame karaa nagaa fi akkaatuma aadaa waliin jireenyaa barootaaf horateen furate tokkummaan hiriiruun shiraa sirna abbaa irree biyyattii fashalsuu akka qabuufis waamichi dhihaateera. Addi bilisummaa uummata Ogaaden haala yeroo laalchisuun ibsa baaseen sirni abbaa irree mootummaa wayyaanee uummattoota obboleewwan gidduutti wal dhabbee uumuuf shira xaxaa tureen walitti bu'iinsi lammiilee dhibbootaan lakkaa'aman galaafatee fi hedduus qe'ee fi qabiyyee isaanii irraa buqqise mudachuu beeksise. Wal dhabbee uummata barootaaf nagaa jaalalaa fi kabajaan waliin jiraataa turan Oromoo fi Somaalee gidduutti qabsiifame kanaaf sababni ijoon walitti bu'iinsa daangaa osoo hin taane shira sirni abbaa irree biyyattii qabsoo hawaasichaa dadhabsuu fi umurii aangoo isaa dheereffachuuf xaxaa jiru. Sirni mootummaa wayyaanee saboota biyyattii gidduutti jibbaa fi wal shakkii facaasuun qabsoo gara bilisummaatti taasifamu gufachiisuun adeemsa amaleeffatame ta'us eereera. Uummanni Oromoo fi Somaalee bittaa sirnichaa jalaa ba'uuf yeroo dheeraaf qabsoo taasisaa jiraachuu kan himu ibsi kun adeemsa kana keessattis miirri wal tumsuu fi waliin jiraachuu hawaasicha gidduu jiru cimaa ta'uu himeera. Fuulduraafis wal dhabbeen uumame shira sirna abbaa irree mootummaa wayyaanee ta'uu hubachuun shira kanarraa aanuun galma waloo qabsoo isaaniif tokkummaan dhaabbachuu akka qaban waamicha dhiheesse. Wal dhabbeen uumame hatattamaan akka dhaabbatu hawaasni akkuma duraanii kabajaa fi jaalalaan akka waliin jiraatu dhaabbileen siyaasaa fi dhaabbileen hawaasaa akkasumas hayyoonni uummattoota lameenii qindoominaa jiru cimsuun rakkoo uumame hatattamaan furame qabsoon sirnicha irratti yeroo gamaraan taasifamu akka finiinuufis waamicha dhiheesseera. Addi bilisummaa uummata Ogaaden hawaasni addunyaas yakka waraanaa fi yakka namoomaa sirni TPLF'n hoogganamu hawaasa biyyattii irratti raawwataa jiru kana dura dhaabbachuun itti gaafatamummaa akka fudhatu gochuu akka qaban hubachiiseera. Gama biroon dhaabbanni mirgoota dhala namaa uummata Affaar wal dhabbee uumameen lubbuu dhalattoota Oromoo fi Somaalee dabarteef gaaddee cimaan kan itti dhaga'ame ta'uu ibseera. Pirezidantiin dhaabbata mirgoota dhala namaa uummata Affaar Mr. Gaas Ahmad ibsa ba'een akka eeranitti humni addaa poolisii Somaalee meeshaa mootummaan wayyaanee uummattoota gidduutti ittiin walitti bu'iinsa uumuuf ta'ee jedhee hundeeffate keessaa isa tokkoo fi kanaan duras ergama wal fakkaatuuf itti dhimma ba'aa turedha jedhan. Shirri sirna abbaa irree mootummaa biyyattiitiin waggoota 26 darbaniif sabaaf sablammoota biyyattii gidduutti xaxamaa ture dammaqinaan irratti hojjetamuu dhabuun gaagaamaa lubbuu dhaqqabsiisuu itti fufeeras jedhan. ይሄ የሶማሌ ልዩ ኃይል ተብሎ የሚጠራው አካል ካሁን በፊትም በተለያዩ አካባቢዎች ሆን ብሎ ለግጭት ወያኔ የፈበረካቸው አንዱ ኃይል ነው። ይሄ ኃይል ሆን ተብሎ ቲፒኤልኤፍ በሚፈልግበት መንገድ መጀመሪያ ህዝብን ከህዝብ ጋር በማጋጨት ራሱ ሸምጋይ በመምሰል የሚፈጽመው እንደባ ሁላችንም የምናውቀው ነው። qaamni humna addaa poolisii Somaalee jedhamuun beekamu qaamolee sirni wayyaanee ta'ee jedhee hawaasattiin walitti buusuuf bakka garaagaraatti hundeesse keessaa isa tokkodha. Humni kun ergama adda bilisa baasaa uummata Tigraay fudhachuun hawaasa walitti buusuuf hojii hojjetu hundumti keenyayyuu kan beeknudha. Shirri sirni wayyaaneen xaxamu kun akka milkaa'u kan taasise ammoo dursinee sirriitti irratti hojjechuu dhabuu keenyadha. Gama rogeeyyiitiinis ta'e gama dhaabbilee siyaasaatiin akkasumas gama garee mirgoota dhala namaatiin walta'iinsaan shira kana cicciruu irratti hojjechuu dhabuun keenya
rakkoon wal fakkaatutti hufiinsaan akka mudatu taasiseera. Wayyaaneen karoora walittiin buusu yeroo qabatee dhufutti nummoo faallaa karooraa kanaa kan tokkummaa keenya jabeessuu hojjechuu dhabuun hanqina keenya isa ijoodha. Osoo waltaanee shira sirnichi xaxu irratti hojii hawaasa keenyaaf hubannoo uumuu hojjenne wal dhabbeen uumamee dhumaatiin kana fakkaatu hawaasa nagaa hin mudatu ture amantaa jedhuun qaba. Fuulduraaf walta'insaan hojjechuun sirna hawaasa biyyattii gidduutti garaagarummaa uumuun barootaaf walitti buusee umurii aangoosaa dheereffachuu irratti fuulleffate irratti hojjechuun murteessaa ta'uu ibsaniiru. ሁለት ነገሮች ነው ያለን አማራጭ። አንደኛ በጋራ ሰርተን ይሄንን ስርዓት እርስ በራሳችን የሚያጋጨንን የሚገለንን የሚያስረንን ስርዓት በጋራ ገርስሰን በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም፣ ዲሞክራሲ፣ እኩልነት የተከበረባትን አገር መመስረት amma filannoon qabnu waa lamadha. Inni tokko waltaanee hojjennee sirna walitti nu buusu nu ajjeesuu fi nu hidhu kana tokkummaan kuffisuun biyya nagaa, diimokiraasii fi walqixxummaan keessatti dhugoomte uumuu yoo ta'u, inni lammaffaan ammoo akkuma amma jirrutti miira faffaca'een deemnee dararaa fi gabrummaa hawaasa keenya irra ga'aa jirutti umurii dheeressuudha. Sirni mootummaa wayyaanee walitti nu buusuu fi nu faffacaasuuf malee nu tokkoomsuuf takkaallee hojjetee hin beeku. Hawaasichi wal dhabbee uumame karaa nagaa fi akkaatuma aadaa waliin jireenyaa barootaaf horateen furate tokkummaan hiriiruun shiraa sirna abbaa irree biyyatti fashalsuu akka qabuufis waamichi dhihaateera. Egaan daawwattoota keenya oduun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa ammaaf isiniif qindeessine isa hanga ammaa dhageessan ture. Qophiilee keenya hafan waliin akka turtan gamanumaan isin affeeraan gara kiyyaan nagaattiin jira.